Video akkan suukaneessaa ta'e qabadhee dhufee jira. Ashama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota keenya video kana walumaan laalla. Videoon kun namoota hedduu akka bira ga'uuf please ilma Oromoo yoo taate like godhi. Waan amaarri nu goote namni hundinuu haa argu, ka hin hubanne haa hubatu. Video kana like gootu malee barantarin. Isinii hiika ammas video kana gara dhumaatitti guutuu isaanii argitan waan ta'eef isinii gadhiisa nafaana tura mee video waliin haa laallu. Gaallaa kana ilaala qabnee as saqaayyaa jirra jedhaa jiran. Lakkoofsa Su'uudii fidii hin qabu jedhaan inni ka Itoophiyaa isinii kennaa jedhaan. Hiriyoonni kee mucaa kana dura qaban sana riyaala 21,000 gaafatanii. Afaan Oromootiin hinaasayi afaan Amaaraatiin haasayi. Amaariffa hin beeku jedhaan inni jarri immoo lakkoofsa fidii yoo san hin goone abadan wallahi lazim si gadi hin dhiisu. Lakkoofsa Su'uudii fidi duwwaa 5 duwwaa 5 jedhi eegal. Wayyoo haadhatiyyaa jedhaa booyanni. Ani afaan Amaaraan beeku xiqqoma xiqqoo beeka. Lakkoofsa Su'uudii fidii. Mucaa sayyoo gadi hin dhiibnetti si gadi hin dhiibnu lakkoofsa Su'uudii fidii. Lakkoofsa Itoophiyaa yoo isinii kenne malee ka Su'uudii hin qabu. Ka Itoophiyaa nuti hin feenuu jettiin Amaarra. Mucaa san akkas godhanii tumanii macheem yoomillee taanaan si gadi hin dhiifnu. Mucaa san gadhiisanii jiranii na gadhiisa. Afaan Oromootiin itti himi mucaa hambaa gadhiisaa jedhee warwaata. Maal seetan dubbiin kun? Torbaan darbe dura yoo yaadattan ta'e mucaa tokko Suudi Arabiyaa keessatti ijoolleen Oromoo qabdee qarshii biyya sanii 21,000 qabatte. Hadda immoo Amaarri faallaa saniitiin deebitee hijaa sanurraa kafalachuudhaaf qabdee mucaa kana rakkisuun jirti. Yaa Oromoo nuti yoom qaroomna? Nuti yoom ismaartii taana? Eega qabdan eega immoo qabdan maaltu video isin waraabsisee social media kan irratti isin gadhiisise dhugaa jirtu walitti himnaa. Mucaa kana argaa jirtanii akkanatti asaqaayyaa jirti Amaarri jechuudha. Isin immoo gaafa san gadoo moo diina nutti bitu moo isin maali? Maali waan akkasii daladdan qabaa feetan ajjeesaa waan feetan godha. Maaliif social media irraa ifiddan? Maaliif akka warri social media kun argee bar wanni isin gootan Amaara qofa gadoo nuuf hin godhu jaran. Amaarri nu kales diina ardhas diina borus diina waliin araaramu. Citaaf ibidda jechuudha. Yoo ol seene walirraa nafuumi waliin dhiisu. Akkas nuti jechuudha. Kanaafuu sagalee tiisisa kokkee jirtu sagaleen hin mi'ooftu jedhan. Amaaraaf nuti osoo Amaarri waa'ee gootummaa Milinikii nutti faarsu nutiin tokkon taanu. Kun ifa gala. Garuu isin wanni inni jedhaa jiru mucaa kana jarri jedhaanii jirtu maali? Mucaa san qabanii jennaani qabanii akkas godhanii aga mucaa san gadhiisanitti nuti illee si gadi hin dhiibnu. Nuti jegnoota. Nuti jegnoota jedhaanii Amaarri jegna akkuma barreeffama asirraa argitan kana kunu videoon kun ani immoo bakka biraatiin na ergamee buuse jechuudha. Kana waan ta'eef yaa Oromoo please bakka waraanaatitti Oromootu video waraaba. Bakka immoo biyya alaatitti yoo yakka dalagaa video waraabdaa maaragaa ofii baata. Bar isa kana qabatanii Amaarri isa kana qabatee siyaasaa yookaan poolitikaa nurratti hin dalagaa.
biyya Itoophiyaa san keessatti sabaaf sablammii jiran hundatti kunoo ragaan isaanii Oromoon badaa ta'uun kana jedhanii viidiyoolee akkanaaf yakka akkanaa ka isin waraabdanii sooshaal miidiyaa irra gadhiiftan agarsiisaa maqaa keenya balleessaa maqaa sabaa awwaarradan jechuudha. Dhugaa waliin dubban aansoban beeku isiniif fakkeessaan beeku ka waraanaatis bakka waraanaati dhaqeeti video waraabee gadhiisa isaan isa qabatanii addunyatti hin gabbanii Twitter if social media jiran hundatti dubbii kana gadi baasanii ija addunyaatti agarsiisanii addunyaan waraanni Oromoo shororkeessa akka jedhuuf waraanni Oromoo lammiilee nagayaa irratti miidhaa geggeessa akka jedhuuf ragaa nutti hin baane isinillee warri biyya namaa keessa jirtan akka yakka akkana dalagaa video waraabdanii gadhiiftanii deebi'ee videoon sun attaakuma nu godha jechuudha. Kunoo attaak nu godheeree amma argitan. Maaliif kana gootan? Maaliif hin dhoffanne? Maaluma video bilbiluma qabatanii safara san dhufu maaliif barbaachise? Bilbila yoo asaqayyoo barbaadan akka san qabdanii mallaqa irraa hawalchiisu yoo barbaadan nama bilbila inni isinii kenne qofaan sagalee isaa dhageessisaa fidi jechuun hin dandeettan hanga viidiyoo isaa waraabanii dhugaa yoo waliin dubbanne Oromoo waliin somnu wallahi ani isin hin sobnu dhugaa dubbadha abbaan fedhe na jaaladhu abbaan fedhe na jibbu kun dogoggora viidiyoo akkana waraabdanii gad sooshaal miidiyaa irra gadhiiftanii maqaa nuun hin balleessina garuu Amaara irra maaliif tarkaanfii fudhattanii jedhu nafxanyaa irra maaliif tarkaanfii fudhattan ima isiniin hin jenne fudhadha garuu maaliif fiduun barbaachise maaliif dhoffattanii hin daleen maaliif dhoffattanii dalanne mana keessan keessatti bakka jirtanii maaliif dhoffattanii dalan kun waan hedduu nama gaddisiisa waan saba kana borullee iftaanillee maqaa nu balleessu seenaa keessa nuuf ol taa'u jechuudha. Nu jegnaadha harka keenya deeffanne yoo nuun jedhan maal jechuudha ni beektan yoo ta'e gaafa miila kanaa homa kana video isin waraabdanii gadhiiftaniif Dubai keessatti micayyoo Oromoo waliin dalagdu Amaartittiin kaatee micayyoo Oromoo albeedhaan cafacaftee qaqqaltee biraan baafanne video waraabdee isin maali waraabuu dhabde kana dalagaa barjara jechuudha. Kanayyuu ittiin nu doorsisuuf harka keenya deeffannee jirraa jechuudha video san waraabanii nutti agarsiisanii akka garaan keenya gubatan nu godhan. Maaliif video waraabuun barbaachise dhugaa yoo waliin dubbatan adii san please maqaa of hin balleessina maqaa keessan qofa osoo hin taane maqaa sabaatis eegaa Amaarri nafxanyaa nuuf diina nu walittiin araaramu. Jarri immoo aadaa jaraatti ni beektan tokko hedduun keessan yoo bakka dabaatti Oromoo argatte ima dabsiti karamarraa dabsiti ajjeefteetuma biraalitti nuuf Tigree ol jaratu diina Tigree nuun nagaa TPLF olitti warra miliinik leellisutti nuuf diina kana waan ta'eef ani haasaallee isinitti dheeressu viidiyoo kana laala gara dhumaatti isinii maxxansa kanaaf Oromoo ufiin xureessinaa bakka deemtanii maqaa keessan eeggadhaa waan gootan irraa viidiyoo waraabdanii sooshaal miidiyaa irratti nutti gadi dhiisinaa isiniin jedha ayyaada kiyya xumuree jira galatooma. Saa'ul ቁጥር ብቻ ነው ይሄን ገና ተመልከቱት የሳኡል ቁጥር ብቻ እያሰቃዩት ማለት ነው በእናትህ ለቆ ድንጋው በእናትህ ለምን ይቅማሱት በእናትህ ቁጥር የለም እነዚህ ሌቦች 21 ሺህ ሪያል ነው የጠየቁት ታውቃለህ 21 ሺህ ሪያል ጓደኛ የምትበናት ድረሱለት እስኪ ጋላዎቹ ጓደኛ ኦሮሞኛ ኮላራንተ በአማርኛ አውራንተ ደግሞ በኦሮሞኛ አታውራ አሁን አምጣ ቁጥር አማርኛ ትንሽ ያንተ ካለቀቁት ማለት ነው ወላሂ ላዚም መቼም አለቀ ሙጀራው አንተ ቁጥር አንተ 05 ለዲዝ በእናትህ እኔ ምንም 05 በር ቁጥር 05 አጣ ወይኔ እናቴ 05 ቁጥር አንተ 05 በና እኔ ምንም አላውቅም በና ሰውዬ ከእትዚ ሞፌ ተስከብ ሰውዬ በና ማልዙ ገበና አማርኛ አውራ በኦሮሞኛ አታውራ እያልኩ አማርኛ አታውራ ማለት አማርኛ ትንሽ ነው በእናቴ የማውቀው የሳውር ቁጥር አንተ እዚህ ቁጥር የለም በእናትህ የለም ያን ካለቀቁት ማለት ነው ወላሂ መቼም አለውቀም የኢትዮጵያ ካልሆነ በስተቀር እዚህ የኢትዮጵያ አልፈልግም የሳውል ቁጥር አምጣ መቼም አለውቀም ማለት ያ ልጅ እንደዛ አድርገው ቀጥቅጠው ማለት ነው ያ ልጅ እንደዛ አድርገው እንትን ብለው
እና በቃ ይለቁታል ይለቁታል ጓደኛ አይደለም ነግረዋለሁ አቦ በና ሲሳ ኦሮሞኛ ንገረው ታወቀሽ እሺ አቦ ኦሮሞ ኦሮሞ በና ሙጫ ገንዳ ይሳ ኩኖ ዝቲ በና ነይዝ ንገረው በኦሮሞኛ እንትን ነገር ያለው እኮ